WhatsAppin xalafamu fi xalafamuu dhaba isaa akkamitti beekuu danda'a jettee kana gaafate poliitikii waamsiif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Isa qofaa miti. WhatsAppin keenya akkamitti akka hin xalafamne akkamitti gochuu dandeenya jettanillee kan warri na gaafatan komentii jalatti jechuudha. Amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Akkamitti akka WhatsAppii keessan akka namni isin jalaa hin xalafne akkamitti akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Isa qofaa miti karuma amma WhatsAppiitiin jechuudha. Siitingiilee tokko tokkollee isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa barumsatti hin darbuun dura warra haaraan gama chaanaala kana dhuftan baga nagaan dhuftan chaanaala kana irratti barumsa adda addaa irratti gadhiisaa jira jechuudha. Barumsa teknooloojii wal qabatu jechuudha. Warra haaraan chaanaala kanaaf yoo maatii taatan barumsa adda addaa irraa barachuu dandeessan jechuudha. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Laayikiin keessan na jajjabeessaa yeroo biraa barumsa gaarii akkaan isiniif qabadhee dhufu na taasisa waan ta'eef jechuudha. Warri karaa tiktookiin ilaalaa jirtan viidiyoo kana jechuun guutuu isaadha. YouTube channel irratti isiniif gadhiisa waan ta'eef jechuudha. Mallattoo tiktookii piroofaayilii kiyya gadi qabdanii mallattoo yuutuubiitii achi jira waan ta'eef achumaan mallattoo yuutuubiidhaa gadi qabdanii yuutuuba jala galtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Karaa barumsaa. Amma WhatsAppii keessa galla jechuudha. WhatsAppii keessa yeroo galle akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe tuqaa sadeen ishii gubbaa kanarra jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Amma WhatsAppiin keenya xalafamee fi xalafamuu dhaba isaadha isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif anuma WhatsAppii kiyya xalafeen jira jechuudha. Isinitti agarsiisuudhaaf hin xalafe jechuudha. Yeroo xalafamee jiru milikkita akkamii akka agarsiisu isinitti agarsiisuudhaaf hin xalafe waan ta'eef jechuudha. Kanuma kanaan amma linkii device isheetu kana jechuudha. Isa sadaffarra jiru kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Yeroo gadi qabe akkatti naaf fide jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. WhatsAppiin kiyya xalafamee jira jechuudha. Wantaan xalafeef amma Google Chrome kana naaf fide jechuudha. Amma wanta nama barreessu wanti namni naa barreessu hundumayyuu namicha WhatsApp kiyya kana xalafee biratti akkuma jirutti isa birallee akkuma na bira dhufutti miseejii namni naaf ergu isa birallee akkasumatti deema jechuudha. Amma kana akkamitti kan xalafamnee jiru kan akkamitti akka of keessaa baafnu akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa amma jechuudha. Karuma kanaan amma WhatsAppiin xalafamee jira jechuudha bakka. Wanta namaa barreessus namicha WhatsAppii kiyya xalafe kana bira ni deema jechuudha. Namni biraatillee kan irratti ergu miseejii kamiyyuu kan irratti ergu isa birallee akkuma na bira dhufu isa birallee deema jechuudha. WhatsAppiin kun kiyya qofaa miti kan namicha na xalafe kana wajjin walitti qabnaa jechuudha. Hangaan of keessaa hin baafnetti. Amma yeroo tokkoof idduma Google Chrome jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Loogaa isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Of keessaa baasuudhaaf jechuudha. Warra hin beeknetti kan agarsiisaa jiru hundi keessan ni beektanii garuu warra kan hin beeknetti kan agarsiisaa jiru of eeggannollee akka gootan jechuudha. Karuma kanaan loogaa godha jechuudha ammaan. Loogaa godha. Amma yoo WhatsApp keessan keessa galtanii yoo akkatti isinii fide WhatsAppiin keessan hin xalafamne jechuudha. Yoo garuu akka amma akkuma reefu argitan san yoo isinii fide xalafamee jira akka nama of keessaa baasisanitti of keessaa baasuu dandeessanii jechuudha. Karuma kanaan karaa bira dabarree ammas akkamitti akka namni WhatsAppii keessan xalafuu hin dandeenye akkamitti akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa amma jechuudha. Ammallee asumatti tuqaa sadeen kana jechuudha akkuma reefu galle jechuudha yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha tuqaa sadeen kana yeroo galle jechuudha amma akkatti nu dhufa jechuudha yeroo akkatti nu dhufe ishii siitingii jettu kana jechuudha siitingii kanarra yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha yeroo akkatti nu dhufe jechuudha akkaawunti isheettu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha akkaawunti isheettu kana ishii tokkoof irra jirtu kana yeroo gadi qabna akkaawunti isheettu kana yeroo gadi qabna jechuudha. Akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe tokkoffaratti privacy jedha. Lamaffaratti security jedha. Sadaffaratti two step verification isheettu kana jechuudha. Isa sadaffarra jirtu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Amma WhatsApp keenya password itti godhachuuf jechuudha. Eenyumayyuu akka nu jalaa WhatsApp keenya xalafuu hin dandeenye jechuudha. Verification isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna isa dhumaa kanarratti jechuudha akkuma argaa jirtan isa dhumaa kanarratti enable isheetu kana jira jechuudha. Enable isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha. Amma WhatsApp keenya namni akka nu jalaan xalafne gochuudhaaf amma lakkoofsatti galchuu qabna jechuudha. Lakkoofsa hin daganne itti galfachuu qabna jechuudha. Yeroo WhatsApp keessa galtan hundumayyuu
koodii isin gaafata. Koodii kana dagachuu hin qabdan cirumayyuu jechuudha. Akka tasaa namni bilbila keessan yoo harkatti qabaatee jechuudha bilbila keessan yoo itti kennitanii WhatsApp keessan yoo xalafuu barbaadellee xalafuu hin danda'u jechuudha. Maaliif yoo xalafeyyuu koodii kana gaafata keessa galee akka barbaadetti waan barbaade ilaaluu hin danda'u jechuudha. Karuma kanaan lakkoofsa hin daganne itti galfachuu qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani karuma salphaan itti galfadhee isinitti agarsiisa. 1 2 3 4 5 6 ammallee lakkoofsuma amma reefu itti galchine korfamee isheetu kana jechuudha. Lakkoofsuma amma itti galchine kan deebisnee itti galchuu qabna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 akkatti nu dhufa jechuudha. Amma warri imeelii qabdan imeelii keessan asitti itti galchuu qabdan. Maaliif yoo lakkoofsa kan akka tasaa kan dagattan yoo ta'e jechuudha. Verifikeeshiniin akka koodii imeelii keessan irratti isiniif ergu jechuudha. Garuu warri imeelii qabdan imeelii itti galfachuu dandeessan jechuudha. Yoo hin barbaanne garuu ishii iddoo kana akkuma argaa jirtan isheetu kana jechuudha. As kana yeroo tokko gadi qabdanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti garuu yoo lakkoofsa ni dagannaa maal jettanii yoo shakkitan jechuudha. Asitti imeelii keessan galchuu qabdan jechuudha. Imeelii warri qabdan itti galchitanii warri imeelii hin qabne as iddoo kana gadi qabdanii keessaa ba'uu qabdan dandeessanii jechuudha. Anamma mee gadi qabee okkeen jedhan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma WhatsApp kiyya paaswoordii itti galfadheen jira. Eenyumayyuu na jalaa xalafuu hin danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Hidhadheen jira WhatsApp koo eenyumayyuu na jalaa xalafuu hin danda'u. Garuu lakkoofsa amma itti galfattan kana jechuudha. Ciruma dagachuu hin qabdan jechuudha bakka. Maaliif yeroo WhatsApp keessa galtan yeroo hundumayyuu koodii amma isin itti galfattan kana isin gaafata. Koodii kana itti galfattan keessa galuu dandeessan jechuudha. Garuu namni biraadhaa akka barbaade yoo namni biyyattii tanarra jiru namni silkii namaa haakii godhuu danda'u hundumayyuu godhuu hin danda'u jechuudha. Koodii kana yoo itti galfattan jechuudha. WhatsApp keessan haakii isin jalaa godhuu hin danda'u namni kamiyyuu jechuudha. Dangoone bira dabarra jechuudha. Amma akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Amma yoo koodii kana irraa balleessuu yoo barbaanne jechuudha. Isa tokkoffarra jiru kana jechuudha. Isa tokkoffarra jiru kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Piinii yoo qayyarachuu barbaanne immoo isa lamaffaa kanarra jechuudha. Change piin isheetu kanarra jechuudha. Akkasuma imeelillee imeelii adireesii keenyallee yoo jijjiirrachuu barbaanne warri imeelii itti galfattan as jechuudha. Add email adireesii isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Karuma kanaan yoo koodii kana irraa WhatsApp keessanirraa yoo balleessuu barbaadan ishii tokkoffaa jirtu kanarratti gadi qabdanii jechuudha. Kanuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha WhatsApp keessan jechuudha. Asumaan onlaayinii akkamitti akka cufachuu dandeessan sitti agarsiisa jechuudha. Sa'aatii meeqatti akka onlaayinii irra galtanii akka baatan namni isinirratti beekuu akka hin dandeenye cufachuu akka dandeessan sitti agarsiisa jechuudha. Hundi keessan ni beektan garuu isin yaadachiisuudhaaf jechuudha. Piraayiveesii isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Piraayiveesii yeroo isheetu kana yeroo tokkoof yeroo gadi qabe jechuudha. Laastisiin isheetu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Amma everyone irra jira jechuudha. Sa'a meeqatti akkaan galee bee namicha dhaabaa barbaadetti agarsiisaa jechuudha. Amma garuu noobadii irra yoo godhadhe jechuudha. Sa'aatii meeqatti akkaan WhatsApp galee bee eenyumatti agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Karuma kanaan warri cufachuu barbaadan cufachaa warri garuu cufachuu hin barbaanne dhiisuu dandeessan jechuudha. Kun filannaa keessanii. Karuma kanaan piroofaayilii footoo WhatsApp keessan irratti maxxansitan namni biraa namni isin jala jiru akka ilaaluu hin barbaanne yoo barbaadan akkatti gadi qabdan jechuudha. Piroofaayil footoo isheetti kun jechuudha. Namni kamiyyuu namni WhatsApp keessan keessa galee bahu jechuudha. Piroofaayilii kee yoo akka ilaalu barbaadde everyone irra godhatta jechuudha. Namni firendoonni kontaaktii wargootan yoo jiraate isa qofni namni sun qofa akka ilaalu yoo barbaadde immoo maay kontaaktii isa godhachuu qabda jechuudha. Godhachuu qabdan jechuudha. Eenyumayyuu suuraananii WhatsApp irratti maxxansu piroofaayilii irratti maxxansu eenyumayyuu akka arguu hin barbaada yoo jette noobadii irra godhachuu dandeessa jechuudha. Kun filannaa keessan waan ta'eef jechuudha. Karuma kanaan guruppillee namni akkuma barbaade guruppii isin galchee isin rabbashaa yoo jiraate jechuudha. Karuma kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha.
yeroo ammaa kanatti karaa imootiinis karaa waasaappiitiin namni carama jedhee guruppii keessa nama galchaa nama rakkisaa jira waan ta'eef jechuudha. Amma kiyya everyone irra jira jechuudha. Amma isin jechuudha namni yoo guruppii keessa isin galchaa isin rakkisaa yoo jiraate jechuudha. Isa dhumaa kanarra godhachuu qabdan jechuudha. Filannaa keessanii kun jechuudha. Karuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Namni bulookii isin gootan jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha immoo namni bulook gootan deeffachuu yoo barbaadan jechuudha. Bulook gootanii yoo deeffachuu barbaadan bulook isheettu kana jechuudha. Gadi qabdanii deebisanii deeffachuu dandeessan jechuudha. Iddoo kana irratti gadi qabdan yeroo tokkoof jechuudha. Yeroo gadi qabdan namni isin bulookii gootan sun isiniif dhufa jechuudha. Kanuma kanaan yeroo san bilbila yookaan maqaa namicha san irratti gadi qabdanii unblocking godhachuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan lakkoofsa WhatsApp illee yoo jijjiirachuu barbaadan change number isheetu kanarratti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Guutumaa guutuutti akkaawuntii keessa yoo delete gochuu barbaadan WhatsApp jechuudha. Delete jiru maayaa akkaawuntii isheetu kana gadi qabdan delete gochuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan illee chaatis isheetu kana gadi qabnee jechuudha. Wallpaper kan jedhu kana jechuudha. Suuraa keenya irra godhachuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabee isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo akkatti naa dhufe jechuudha. Amma yeroo wallpaperiin waasappii amma yeroo namaa barreessu iskiriinii kiyya irratti kan mul'atu yeroo namaa barreessu jechuudha. Isa kana jechuudha. Garuu jijjiirachuu akka suuraan kiyya asirratti godhachuu dandeessan jechuudha. Suuraa keessan amma asirra godhachuu dandeessan. Isa amma gurraacha asirra jiru kan akka suuraa keessanitti deebi'u gochuu dandeessan jechuudha. Hundi keessan garuu ni beeytanii isinitti jijjiiree isinitti agarsiisa yoo barbaadan kanarra godhachuu dandeessan. Yoo barbaadan immoo footoo keessa galtanii jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Kana as keessa galtanii as keessa jechuudha footoo keessan keessa galtanii yoo barbaadan suuraa keessan yoo barbaadan tekstii adda addaa irra godhachuu dandeessan jechuudha. Kanuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Obboleettiin tiyya tokko gaaffii na gaafattee jira. WhatsAppiin kiyya yeroo namni meeseejii naaf erge ofuma isaatiif meeseejii diileetii godhaa na rakkisaa jira. Akkamittiin sirreeffachuu danda'a jettee na gaafattee turte jechuudha. Karuma kanaan akkamitti akka sirreeffachuu dandeessu sitti agarsiisa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtu jechuudha appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii kana gadi buufadhuuti sitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana gadi buufadhuuti itti fayyadame jechuudha. Yeroo namni meeseejii siif erge karaa WhatsApptiin qofa osoo hin ta'in karaa barbaade namni meeseejii isin irratti ergee yoo osoo isin meeseejii san galtanii osoo hin ilaalin yoo isin jala diileetii yoo godhe iyyuu dhufee appilikeeshinii kanarra isiniif ta'a jechuudha. Footoo yoo ta'es voice yoo ta'es maalumayyuu namni isiniif ergee osoo garuu isin waan san galtanii hin ilaalin yoo isin jalaa kan diileetii yoo godhe ta'e jechuudha. Karuma kanaan galtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Karaa kanaan jechuudha. Kan garuu obboleettiin koo na gaafatte WhatsAppiin koo ofuma isaatiif na jalaa diileetii godhaa na rakkisaa jira kan jette atilleen kanuma gadi buufadhuuti appilikeeshinii kana amma screenshot godhadhuuti maqaa isaa baay'ee sitti mul'ata jedhee abdii qaba. Gadi buufadhuutti fayyadami. Yeroo namni meeseejii siif erge dhufee asirra ta'a. Karuma kanaan appilikeeshinii kana jala galtee ilaaluu dandeessa jechuudha. Karuma kanaan